في أي عمل دلقا كم كيستو أتين كن كسارة مودا كسارة وموي وصوم إميل كاجت ويك كسارة تيرون دا wanta kana mallattoo kan eegu ofirra argite yoo osoo ofii yaalin takka ammoo yoo qur'aana ofitti qaraatee furmaata wayii osoo argatin calliftee hin kafiidu ta'e tokkoffa al kasaara taraddud al kasaara fi maalik qabeenya kee keessa kasaaraan heddummaachuu watta hin dalayda maafi fulus hin dalayda fulus maafi osoo ati dalaydu balaan birriisan dhufa yoo ati baatii kana fuudha jettu ka biraa itti dhufe mindaa baatii takkaatii miti ka guyyaa takkaa si harka taa'uu hin danda'u. نمني الكراهية بدون أي سبب كراهية الناس نمني سبب ما ليس جب الله أكبر برملتون كو يسر ملتاتو درارا كي سرتا نمني اللي سبب ما ليس جب خلاص وصواتي وان بلسين لفما كأي أكانو ما سيشوف أرقم كي جب نم شوف سميدة موسمين ونكو نم هذا فبا كي سجب بسيس صلاة ربي سجب بسيس إبادة سجب بسيس سيقالي booda dalagaallee si jibbisiisa hangaati dalaydee bakka geessoo dhabde dhaabattee hangati mataan kee kun si buqqa'u takka si godha jechuudha. Ati duniyaatti illee akiratti illee wanni kun si balleessaa jira jechuudha. Wanni kun yoo sirra jiraate si balleessaara waan ta'eef walaasil alaa kulli haalitti فعليك أن تعالج نفسك بأقرب وقت ممكن سنو يرو يهط يوف وفين دك أبنت يبقى يميرم أما هس نمني سهري اتدلقمت yoo namni sun waggaa 25 ka ta'u ta'e umriin isaa akka nama waggaa 60 70 gaheetti si mul'isa bifa kee kana fokkisee dulloomse fuula kee kana dhiiga seelii sirraa fixee si gale seelii dhiigaa kana iyyuu sirraa fixee akka nama waggaa 60 70 gahee si fakkeessa yoo ofirra ka dhiiftu ta'e jechuudha ija namaa yookaan si ofirra dhiifte akka nama waggaa dheeraa lafa kanarra ture wayii fakkaata akka nama dulloomee kama umriin kee xiqqaa taate jechuudha. Kanaafuu wanni kun dararaa guddaa qaba waan ta'eef ofirra dhiisuun keetii fi mana yaalaa deemaa ooluun kee furmaata akkasii hin qabne beekee yeroo hedduu amma mana yaalaa dhayxee hifattee wanni manni yaalaa argatu waan labiraatoorii argu qofa. Labiraatoorii waan akkatti ilaalee argu manni yaalaa ni arga. Waan akka dhukkuba kalee, waan akka coggaarraa, waan silaa labiraatoorii jalaa dhokate guutuun alwaswaas jedhama. Waan dalagaa seexanaa ta'uu beekuu qabda jechuudha. Kanaafuu mallattoo kanneen yoo ofirra argitan daftanii furmaata waaraa itti kaahachuu qabdan yookaan ammoo itti dhiiftanii qullaa taa'uu qabdanii jechuudha. Naanaati dubbadhu mee dafi.